nunsa Sitanar kabase sitasi suf kansa Uftanuf kinunsa Anura olunsa Sitanar kabase sitasi suf kansa Andilu buko minaraki sini Nandilu buko minaraki sini Okicha siume wakayo tamani Dandi sa Guditi kabadu Akafayitu fi Guftati jiratu Andarbun kinule Kantasadar bitu Devi lubuko ikabani Chubun Andarbun kinule Kantasadar tu Devi lubuko ikabani Chubun Devi lubuko Minaraki sini Devi lubuko Minaraki sini Tukicha sinume Wakayo tamani Gamachun kiara Urusi bosisti Mutuman wakayo Yadikan kitati Manake jaratu Tupuko gorfani Ajaja wakayo Jalalan vitami Manake jaratu Tupuko gorfani ዜናግረኛ ኮፓውት ወይም ደግሞ የታሪክ እስከሚዘጋጅ የዮሐንስ ወንጌል አንድ ምዕራፍ አነብላችኋለሁ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 24 እስከ 26 እውነት እውነት እላችኋለሁ ቃሌን የሚሰማ የላከኝን የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ ከሞትም በኋላ ወደ ሕይወት ተሻገረ እንጂ አልሞተም፣ በፍርድም አያጣም። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሙታን የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል፣ እርሱም አሁን ነው፣ የሚሰሙትም በሕይወት ይኖራሉ ይላል። ስለዚህ ዛሬ እህታችን በወጣትነቷ ብናጣትም የሄደችው ወደ ፈጣሪዋ ስለሆነ እግዚአብሔር በምን ጊዜም ይጠራል። በሽምግልና ይጠራል፣ በመካከለኛ ይጠራል፣ በወጣትነት ይጠራል፣ በልጅነት ይጠራል። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር ድርሻ ነውና ብትኖርና ለእኛ በእውነት እኔ ብዙ ጊዜ አያለው መዝሙር ስትዘምር በቲክቶክ ላይ እመለከታታለሁ። ገና ብዙ ሮጣ ያልጠገበች ልጅ ናት። በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ ሀዘናችን በጣም ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን የሄደችው ወደ ፈጣሪዋ ወደ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ አጽናኝ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ልኮ በተለይ ቤተሰቦቿን፣ እናትና አባቷን፣ ጓደኞቿን፣ ሌላውንም ባለቤቷንም ሁሉንም እግዚአብሔር ያጽናናልን። ከዚህ በመቀጠል ወንድማችን ገመዳ የህይወት ታሪኩን ያነብልናል። ቀጥታ ወደ ወንድማችን ገመዳ ወስዳቸዋለሁ።
jireenya gabaabaa Dubree Qananii Addunyaa. Dubree Qananii Addunyaa Waaqoo abbaa ishee obbo Waaqoo Addunyaa Waaqoo fi haadha ishee Aadde Asteer Mokonnon irraa bitootessa torba bara 1991 godina Harargee lixaa aanaa Daroo Labuu magaalaa Miicataatti dhalatte. Umurii ishee ijoollummaa irraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtuu turte. Dhalattee umurii 5tti bara 1996 barnoota kan eegalte Qananiin barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Mataa Guddeessatti kan baratte yoo ta'u, barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miicataa mana barumsaa Machaaraatti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Carraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u, yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and waatar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u, ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte Qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti kaadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u, waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa Bataskaana Kateedreelii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Hunduma keenya gadda guddaa nutti dhagahame waa'ee kanarraa barumsaan nuu kennan barsiisaa Salamoon Mangistuu isaanitti gara isaanii fuudhee deema. Hundi keessan warri gaddisitti dhagahamaa jiranis yeroo tokko dhaggeeffadhaa. Waaqayyo hunda keenya gadda kana keessaa nu haa baasu. Gara isaanii fuudhee deema. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ተቃባ ተኒልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ ጅራታ ሥላሴ ነኑ ሰብ ዘያሃዩ ወኢይሬያ ለሞት ዱአ ከንን አርጊኔ Addunyaa kanarratti amma barbaraatti kan jiraatu Faarsaa Daawit boqonnaa 89 lakkoofsa 48. Kabajamtoota hayyoota mana kiristaanaa walumaa galatti, kabajamtoota maatiiwwan obboleettii keenya kan taatan akkasumas immoo firoottan hundi keessanuu ishee gaggeessuudhaaf gara jireenya bara baraatti akka deemtuuf gaggeessuudhaaf guyyaa irraa irratti kan argamtan maatiiwwan, hiriyyoon akkasumas immoo saba Oromoo hundi, saba walumaa galatti uummata Itoophiyaa. Kitaabni qulqulluun yeroo dubbatu maal jedhaa? Eenyuyyuu warra kanafuu tasa hin jiru jedha. Qulqulluun Daawit waa malee kanaan dubbanne tarii mootii ta'uu danda'a yookiin abbaa. ለሀገራችን ሰላም፣ ለዓለሙ ሁሉ ሰላምን ያድልልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣
በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና፣ ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን አስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክቡር መጋቤ ሐዲስ ለማ በየነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ፣ ክቡር ሊቀ ኅሩያን ዳዊት ታደሰ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የመንበረ ፓትርያርክ ልዩ ልዩ ሰራተኞች እንዲሁም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ልዩ ልዩ የክፍል ኃላፊዎች፣ የመንበረ ጸባዖት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አገልጋዮች፣ የእህታችን የእሴተ ገብርኤል ቤተሰቦች፣ ዘመድ ወዳጆች ሁላችሁም በእግዚአብሔር ስም እንደመሰነበታችሁ። ከዚህ በመቀጠል የሀዘኑን በማስመልከት ወንድማችን ፍራኦል የሀዘን መዝሙር ይዘምርልንና ከዛ በኋላ ሊቀ ልሳናት ዲያቆን መምህር ፍራኦል የሀዘን መዝሙር ይዘምሩልንና ወደሚቀጥለው መርሐ ግብር እንሄዳለን። Okichasi ume wakayo tamani. Okichasi ume wakayo